Yooyyaa jennee jirra Ashamar Kafuunee jaalatamtootaa fi kabajamtoota Gadaa Digital Media bakka jirtanitti irra deebinee nageenyi keenya isin haa ga'u isiniin jenna. Dhaabbanni Top Maashinal Refactor Zone hojii ajaa'ibaa qabatee isinii dhiyaatee jira. Kanaaf dhaabbata kan wajjin namoonni hojjechuu barbaadan balballi keenya banaadha isiniin jedha. Dhaabbanni Top Maashinal Refactor Zone hojii beeksisaa Telegram irratti eegalee jira. Isin immoo maal eegdarre dhaabbata kana hojii hojjechuun carroomudha. Kanaaf dhaabbata kana wajjin hojjettanii abjuu jireenya keessanii akka dhugoomsatan isiniin jenna. Egaa yaamicha kana kan isin godhu Gadaa Digital Media. Dhaabbanni kun hojii akkam akkamii hojjeta waan jedhamoo akkuma argitan guyyaadha maashinii ajaa'ibaa tokko qabannee isinii dhiyaannee jirra. Viidiyoo lamaan tokko hojjennee jirra. Kaayyoo fi mul'ata dhaabbanni kun qabu ibsuuf yaallee jirra. Guyyaa har'aa immoo water machine factory tokko qabannee isinii dhiyaannee jirra. Mallaqa isa argitan xiqqoo rifachuu dandeessanii garuu namoota abbootii qabeenya ta'aniif kan dhiyaate mallaqni kun namoota sirriitti jireenya isaanii karoora daldala yookiin bizinees pilaanii hojjetaa ta'aniin kan milkaa'uuf jennee yaanna. Egaa dhaabbanni kun maashinii tokko qabatee nu dhiyaatee jira. Maashiniin kun akkuma argaa jirtan water factor maashiniidha. Egaa bishaan oomishuudhaaf maqaatti moggaasnee bishaan oomishuudhaaf baay'ee nu barbaachisa. Yeroo muraasaatti biiliyoonera nama taasisaa jechuudha. Egaa namoonni humna qabdan maashinii kana bitadhaatii itti fayyadamaa isiniin jenna. Spare partii yookiin maashiniin kun dhuunfaa isaatti osoo hin taane maashinoota xixiqqoo biraallee of jalaa qaba kan wajjin gurguramu. Mallaqni isaa meeqa jettan viidiyoo kana booda walitti deebinaa jalqaba ilaalaa isiniin jenna. Egaa kabajamtoota buna jalqaba ilaalaa isiniin jenna. Egaa kabajamtootaa fi hordoftoota Gadaa Digital Media viidiyoo kana ilaaltanii akka irraa gammaddan hedduu abdii qabna. Kanaafuu maashinii kana bitachuu namoonni barbaadan karaa telegiraamiitiin nu qunnamaa isiniin jenna. Egaa maqaan telegiraamii dhaabbata keenyaa Top Maashinal Refactor Zone kan jedhu. Egaa dhaabbanni kun hojiilee gurgurtaa fi bittaa maashinoota gorsa wajjin kan kennu waan ta'eef kun ammoo adda isa taasisa. Ulfaadhaa waraabulaas deebanaa isiniin jenna. Viidiyoo kana jalattan ammoo hiriyoota keessanii sheer godhaa.